jirus kamana qabus mannisaa mana akkamii muslimni kun mannisaa maal fakkaata har'a gorsi kana laalchisa hundi keessanuu baga nagaan dhuftan barsiisaa fi barataanis hundi keessanuu baga nagaan dhuftan obboleen keenya mata duree fattaqullah rabbi sodaadha rabbi haa sodaannu rabbi sodaachuun kuni فإن تقواه رب صداتون خير الزاد فين تي سنكيت نمني وني سنكي فتي غرتي آخرتي نجي ديمو اتفين تي سنكسيت سنكيت يجو وان نمني سنكي فتو قبو مالك غيشا خاچو سون تاني اكا غرتي نمني مانتنا بيتك الرابيتك وقا بررو تكيت مرتي ديمو تكيت سندورا نمني باسبورا قباتشو قبا ديركا ما نمني كرمان نمان كورسيسان وان كان خيستي namni jechu sodaan rabbiituun sinqii siif taati addunyaa tanarraa hoggaanii fi hara gandaa akhiraa san achi deemtu jechuun kuni khayrii waan sii ol kaayamu takka siif taati jiruu addunyaa tana keessattis jiruu akhiraattis addunyaa keessatti sodaa rabbii yoo qabaate namni halaal halaal beekee dalagata haraam haraam beekee irraa fagaata sodaa rabbii qaba jechuudha tanaaf rabbul aalamiinaan yeroo hundi hoggaa dubbatu kijoo يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي أمنتن يا ور شريعة ربي دليدن يا ور ربي جلب تمتن حيه سنبودو يا ور قرتي محمد صلى الله عليه وسلم كراسة سري كبتني جلد يمتن هي اتقوا الله إيجا إيمان في دبودتي ربي صدا ساتنا في دلال درا أمنتي إيجا صدارة يا أيها الذين آمنوا إيجا جلال إيجا أمنتي بودا هي اتقوا الله أبو ورا أمنتن أمت خانم بانوها جرخا ويا من إيريغنا فكينيا ومانتنا نمو شركات تكون يوخا كريستانا يوخا يهودا تكون يوخا غرتي ربي صدار بيجوني نتاتي هنتاتو مالف إنم تجيخوني غنا هنا مني نما غنا أمنتين سينين أبو ربي صدار يوجد دبيني فقط واني برباچسو يا ايها الذين امنوا ربي نبي غابر ابو اسي ورنت امنتن هي ورغرتي خراخ يخن قبتن هي ور شريعتي يتندليدن هي ربي تجابر اتقوا الله ربي غيز صدادا نصدادا سجابر امتاني نصدادا دا جانجچو حق تقاته بو حق إسا صدا إسا نصدادا ربي تجابر حق صدا رغادا نصدادا يروه لا تفتنيس أوغانا مبرجر تنيس أوغا بك دليدنتيس بك قلتنتيس بيجرات تنوندتو بك فيتنو جرادا رقادا نصدات دا رب العالمين إيغا رب صدات تنو مال جتشو ديما ربي سبحانه وتعالى ولا تموتن أكدوتي ستين سنتهن رفنوي لا أكدوتي سنتهن رفني ولا تموتن إلا وأنتم وأنتم مسلمون إسنوا إسلمنا هركاك أبو ملئ إسني دين إسلاما خنا على جرو دوتي إسنتين رفني جاجة ربين دين إسلاماتي على تسيجرو دوتي كستين رفني جتشو دقر سيسي وبلنك يخان إسلاما نئمان دو ربي نوفكا نتك نئمان قبروتن الرتك أنا نيتك مالي نعمة هدو كأنني هدو نرتي كأنني سنرة قبروتني رتي جرو الدنيا تنخيستي خان كأنني أن هيا لهم أسرى إسانيف قبيسون منا سفوسيسون بلتي سيارسيسون منا سيقودون أبا منا بلتا منا خنا ربي سيقودون خوني نعمة ربيتي منا سيف قدي mana san keessatti ati abbaa manaa taatee yaamamuun dubartiinis haadha manaa taatee mana kana keessatti yaamamuun kun ni'imaa rabbiin namaan fedhe ni'imaa rabbiin fedhe jechuudha namni akkanumatti hin harkatu meeqaatamtu jira kun ni'imaadha qabultiin jaarre meeqaatamtu jira hamana homusaa seenee deemu namarratti aangoo qabuun qabu abbaa manaan jaaniin ka manan qabu dalaattee jaaniin yookaan azuubii jaaniin afaan arabaattiinis maaliif akkas jaaniin ni beektaa dhiira yoo ta'es dubartii ta'es waan inni gartee manan qabneef
kophaa gala namaa wajji gala ammoo eega bultii jaaree rabbiin mana isaaf qopheeyse mana san keessatti abbaa manaa jaamee yaamama itti gaafatamaa mana kanaati jechuudha isiinis yeroo gartee haati manaa hin jirre itti gaafatama mana kanarraa qabdi isiitu itti gaafatama jechuudha khoni ni'imaa rabbiiti wamanna alayhinna bisukni ammas manuma kana sii kannuunuu ni'imaadha akkamitti akkamiin mana harkachuun ni'imaadha mana qabaachuun kun ni'imaa akka taate beektanii amma fakkeenyaaf ilmi namaa ni'imaa takka yoo dhabe malee hin beeku amma namni mana hin qabne manarraa hoggaa buqqe yookaan gartee nama mana kiraa yoo taate keessaafuu isaa dalagaa hin qabne isaa waa keessaa hin qabne ni'imaan mana qabaachuu waan taate yeroo sanni beeka jechuudha ni'imaa mana rabbi namaa kennuudha mana kiraa yoo ta'e hulaa siddaddawan dhufanii yeroo ati silaa gartee afattee tolfattee gaamana kana keessaan bahu ganaa hayyee jettee teessu kanatti yookaan maallaqa dabala kafalii sitti dabalanii jechuudha yoo duraan hanqana galtee hanqas jaanii sitti dabalanii yookaan hanqana kafalii yookaan mana gallakkisii siin jaan rakko mana hin qabu jechuudha ammuma kaanii meeshaa si guursisan kun nama mana hin qabne jaama maaliif ni'imaa tana nama dhabe qofaatu beeka malee namni qabu hin beeku manni kuni maali miimma nama manarraa buqqee ilaala amma warri namni keenya lammiin teenya tan amma biyya karaa naannoo gartee Somaaleerraa buqqite kuni hammamta akka rakkachaa jiran gaafa dur mana qabanni beekanii namni beeku hin jiru gaafa gartee mana qabu namni beeku jechuun namni mana gaafa qabu hin beeku وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاعد نفتن نجا فيا سليمان آدم بقنا قاعد نفت هندي قيسونو بقنا قاعد نفتن تناف ربين نعمة منا خليل منا ما تيف قولي طيب سنبودو منا قرتير من خنو هندي منا نتو منني ساعتي منا وقا قيس جرتو خيسافو إلماني سوقا قيس جران منا نعمة منا قداتي بيكما منا خنا منا رحمتا لباسا سستر من خن جاللا كيس جرا او وراسيتيس قبنا الراسيتيس ها اما اللي قام اينا مره نما سترا حسني سيفتح ولا شفتي عادار راسيتيس ثلاثه رانمتيس مني نمي منقبو هلا شفتيتي من خيخنا غيس كفيت ديمت من خيخنا غيس كفيت ديمت لكتي فيت كل غيس ديمتا فيتو چون غيس ديمتا ستري دجو سستر جت من هون ديبي من خنا خيست يوقع خيس جرتو أو الرئيس كبنا الرئيس سيفتي سجتو تيخ سيفتا نيمان توني إجينا من على لالي من خيست سولي نارك نمنقوا على أولي وجتور من خيس سيركون دندو تيخ سيفتا جتورا وبلنكيا نيماتنا تناف رب العالمين دبتي قرآن نكجو والله جعل لكم ميرجع والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الله أكبر تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاع إلهي قال حافظ ابن كثير رحمه الله كجي ربي ندبتجي تماما ما ساقوتو قبروتان الرد وان إساني بقولي خانا دبتا سوني مالي من البيوت منرة من ربين أقاسيف كان غانا عباي من سيف كان نيماته لدبت ربين ستي من يوسيف كان نقول من نقول كي ستي مال نيما ربيتي نيما ربيته ستي دبتا التي سكنا لهم من غرتي غيسا قبطا غيستي أفور بافتن غيستي أور رئيسان تيسو خغرتي يرو قبنار رئيسان تيسو خنغرتي يرو اجنا ما كيسان نغرتو من ساني قل في بنتني خنسين جچورا من خنني ما ربين غرودان وان سان سترو بوا غرتي من خم بوا اساني فقبو وان غرتي من خان كا بيلدار رواني را او تول فمين خنغرتي خيما جامو في خمبراتي سندنو جچو
نعماتنا ربي من ماتي فكنو خنا نعماتنا دبتا لقد جعل الله تعالى ربي قد جرى سبحانه وتعالى من خنا قد جرى سكنا يأوي إليها أهلها ورمنا في من ساني خنا كقبتا ورمنا من ساني دفني كقبتا طيب تطمئن فيها النفوس لبون كيست يفو نجيان جيبت هريبا نجيان ربط شكين قبض نمان نسين جدو هلاتي قل فتيتي الديبتي استيرفت نئمة أجائبات طيب نفسينتن وتعمل فيها الحرمان وان سلاغرتي حرمانا سنرى حرمان انتات هونغو وان هونغو را نجيبات هونغو ننجرتو ستري جرا عرادة dubartiis qullaa saatus dhiiraas ta'u qullaa ta'us fedhu gartee yeroo mana seente dubartiinis alatti huccuu hijaaba uffattee yoo deemte yeroo mana sii dhufte firraa baaftee teeysi huccuu tana firraa darbitee teeysi hoggaa dura ol seente mana kiyya jetti yaa subhaanallah ni'imaa hoggaa dura ulaarraa ol seente firraa darbiti lafatti qullaa feetu huccuu haphiin mana kana keessa deemti feetu huccuu feeteen deemti jechuudha ni'imaadha satiriidha namni si dharku jechuudha طيب خنا قفامتي ويتربى في كنفها من خنا غيستي الماني كيس غرغدت جولي كيس غديسن جولي دين قبض ربي سبحانه وتعالى تسيف كن جچورا مالف من خنا غيستي قلا خيري توران خيري كيس او مشما جاللا كيستي او مشما رحمتها كيس جرا تولا ولي اولو كيس جرا من خنا خيس واحد دو تيرججو ويدرك المسلم نجا يراكم الله مسلمني يروخنا وانني تدكب وانني اركو يروخنا يرو من ساتي افور بابتي المان ساتي وجين يرو بشنن يرو تاو يرو عباده غد يرو خيري دلغو من خنا مسلمني موني اني اركو قدريني ما من قباچو تنا اتدغمتي يجو نعما ربي نساف كني من يساف كنو على بني آدم المنا ما خنرة نيمان أفقدي أبو نيماتنا نمّي كاد بيجرا قالوا لام بيجرا بك ميكاتم تجري جيتي داوة جتو بيوت هم فكينيا في يوم ما تنيوت هاتيس أكغرتي بي سوريا را خنا ربي نسانا أنا سرو أكغرتي بي يمن فا أكغرتي بي يرا كام فا أكغرتي بيوت خنا فا خيسا ون خنا تتمولة جتو نيماتنا يادتا akkana ma biyyatee nyagartee amma naannoo gartee Soomaaliyaa irraa namni buqqaasanii namni biyya gartee dhabee amma manatti godhuuf namni gargaarsa bakka meeqa wali guuru jiru ani alhamdulillah manaan qaba hayyee jeeti wanni kun itti gadhageemti jechuudha ni'imaa tanaatu itti gadhageema obboleeyyan isaa kana qiidaan isaatiin takkaa yaadateeti aboo jarri kunuu manan qabaniiti kunuu kaan karaarra ciisaa hin jiru namni aboo mee yaadadhaa warri magaalaa keessaatiis ni beeytan namni dildila jala galuu jira nama dildila jala galuu jira nama yoo gabbaate aluma kana ciisee kanuma waa godhatee ciisuu jira jechuudha yeroo deemte miskiina manan qabne ka qabbantinis roobninis asumatti itti bu'u asumatti wanna tahee qabbantinis oowwiyoo jiraatees waa hundi itti tahee kaartoonuma siyaafatee ciisu kana arkaa yeroo kana arke ni'imaa rabbiin isaaf kanne kana yaadate jechuudha aboo hayyee namni gartee karaarra ciisu jira kaan manan qabu خانا كناتي الحمد لله جاء جتشو خمانا ناخني أبو منرة خل سلاماتي نساء دفع عورة أبو الحمد لله دبرتي تايس ديراسته يروني رفونا مني على ناركو منك أمنا من خيس جرة ستري دمني خوني وحتو نتنسينتو ولاج فنيت شيفنا هيي جولين على من الراباتي ما خنا جلن سينتو مني هلاك أبا هلات تشوفنا هيي بو الحمد لله نيما دا جيتي وان كنا ilmi namaa muslimni waan kanatti dhaqqaba jechuudha. Amma biyyoota biraafaa keessatti yaadatee muslimni jechuudha. Aboo mana qabaachuun kun ni'imaa haraaftee miti itti dhaqqabee waan kana ni'imaa rabbiif galata galcha. Okay, ni'imaa rabbiif kun akkamitti galata galchuu qaba muslimni? Nama gartee imaltuu jiruu jira kamanan qabne ha biyya deeme biyyarraa deeme si manarraa beeka. namni moggaa biyyarraa bee biyya Soomaalee dhufa achirraa Yemen dhufa mee namni kun mana ol seenee galu ni qaba mana rafuu ni qaba hin qabu karaa bakkuma harka ciisaa deema jechuudha bakkuma harka ciisaa deema itti warra Suudii dhufa karaa dheeraa kana deema dhiirtinis dubartiinis
bakkuma garte ciisaa deema jechuudha. Qaama dhiqachuudhaaf hin taatu. Hatta agartee wannummaan namaa mijaawaa takka illee hin jirtu. Yoo warra gartee biyya biraatiin karaa Masriin deemu taates ati imaltuu bakkuma fedhe haa deemu rabbi nurraa guutu namni ugaa mana hin qabne ni'imaan qabu jechuudha. Ni'imaan jaamu. Nama kana yaadachuu qananii keessa jiru jechuudha. Maaliif qananii jechuun namni ugaa mana qabu ni'imaa rabbii keessa jira. Ka'ee dhiqatuu yoo fedhechi seenee ulaa gachuufatee dhiqata. Bishaan fedhu oowwaa jira qabbanaawaa jira obboleessoo. Yoo niifi oowwaan hin jiraanne ni oowwifata yeroo gartee yeroo qabbanaa yoo taate ni'imaa ajaa'ibaa keessa jira. Manuma isaa kana keessatti jechuudha. Kan kana hin qabne hoo akka Rasuul sallallahu alaihi wasallam jedhan as-safaru qixaatun min al-adaab. Namni imaltuu jiru yoo taate imaltuun muraa adaaba irraa hin jenneere. Namni imaltuu jiru mana qaamatti dhiqatu hin qabu, huccuutti jiratu hin qabu, mana keessa gachiisu hin qabu, qilleensa bubbisuu fi qabbanaa fi oowwaas bishaanuma fa'a. Amma warra gartee biyyoota Arabaa keessa jiru, warra gartee re'ee tiisu, kagaala tiisu, warra ooyiruu dalagu, warra gartee waan uffata isaanii kana huccuu bishaaniin jiisanii huccuu tana uffatanii yeroo oowwaa warra ciisuutu jira jechuudha. Yeroo oowwaa huccuu tana bishaaniin jiisaniiti huccuu tana uffatanii ciisan qabbaneessaa mukayyafa waan hin qabneef mana waan hin qabaanneef qiimaa yookaan shaaraa takka keessa waan galaniif jechuudha. Ummata kanaa kana faa yaadachuu qabda. Ati kan ni'imaa rabbiin mana siif kannee ol seentee yeroo qabbanaa mukayyafa qabbaneessaa shidattee yeroo oowwaa jechuu raftu. Yeroo qabbanaa daffaayaa waan siif oowwisu fidattee bakka tanatti itti kaayyattee ciiftu ni'imaa ajaa'ibaa keessa jirti jechuudha. Tayyib obbolee kiyyaan islaamaa. Tanaaf shari'aan tuni manatti yaaddooytee turte osraa nama jaare nama bultii qabu keessaafuu jechuun mana kana keessatti maalitti yaaddooyte islaahil buyuuti mana kana sirreessutti shari'aan nu ajajje. Manni kun sirraa'u irratti akkami sirraa'u manni leanna al-usrata osraan maatiin gartee mana kana keessa warri galu asaasa hundee mana kanaati dhaaba mana kanaati kuni jaarmee mana kanaati jechuudha. Warra mana kana keessa jaarmee ijaaramu haadha manaa abbaa manaatii fi ijoolleen mana kana keessa jirtu kuni jaarmee asitti mana kana keessa ijaaramtee waan oggaa ala gabbaate mujtamaa agartee islaamaa hundaaf bu'aa kan qabu jechuudha. Jaarmeeni mana kana keessatti ijoolleen tun jaarmee sirriitti ijaaramuu qabdi. Akkam namni kam ijaarama? Ijoolleen mana kana keessatti oomishamtu ilmaan diin tahuu qabdi. Diin irratti oomishuu qaba. Amma namni gariin irra guddaan jechuun bakka manaa tana irra hin kaayyanne. Amma biyyoota Oromiyaa keessatti sii magaa fakkeenya. Ijoolleen hoggaa gartee mana barnootaa geessan ni naqan. Barnoota ammayyaadhaa jechuun kanuma mootummaadhaa kana seentee baratti. Yeroo barnoota kana barattu kana xiqqeenya irraa achi eegalti ni baratti. Achumaan fireendii qabatti. Ta dubartiitiis kan dhiiraatiis ijoolleen mana kanarraa jaarmeeni mana kana keessatti waan barnoota warrarraa diin hin fudhanneef guddisaa waan hin fudhatiniif yeroo mana san dheeyte gariin jechuu kiyyaan hundan jenne inumaa irra guddaa yoo hin jeeniin danda'a irra hedduun jechuudha. Fireendummaa eegalan achitti jechuu. Achirraa eegalee aadaa abbaan mana xinaatii yookaan mana gartee ittiin qayyabatan jedhanii mana tokko ilma dardaraatiif kannanii jira. Mana tokkochumarraa qaba. Daftara fudhattee dhufti. Yeroo daftara fudhattee dhuftu kana achitti haxannaanisa. Maal kitaaba sana xannaanii balaa biraa haxannaan jechuudha. Yeroo kanatti hanga 10 fittu, hanga 12 fittu, hanga maarree digrii maarree jettan gaatachi deemtee yoo achi fagaattu taates, achi fagaatu yoo taates dhiiraas ta'e dubartiis ta'e. Wanni kun itti fufaa deema. Wanni kun itti fufaa deema. Guddisaan mana kana keessatti namni ilaalu televiziyoona yoo isin feete ni fidaniif. Musalsala feete. Yoo inni fedhee dhiira ta'e dubartii ta'e. Imbitiriin teephii ajaa'ibaatu jira. Imbitiriin amma kana facee malee. Kanarraa muuziqaa keessatti jira. Mana kana muuziqaan irraa deema. Televiziyoona irraa muuziqaatu deema. Mana kana musalsalaa deema. Waan gartee balaa kanaatu deema. Manni kuni yeroo kana warri mana kanaa kuni ni'imaa rabbii tana rabbiif galata hin galchine jechuudha. Ni'imaa rabbii tana rabbiif galata hin galchine. Amma haati gariin ilmoo isii wanni isiin barsiiftu akkatti nyaata godhan nyaata godhuu mana xaraguu
uffata dhiquu waa'ee kana barsiifti. Barnoonni gartee isii mana keessatti isii tanaaf kennitu kana jechuudha. Waan biraa barnoonni isii hiyyaachisu feetu rifeensa banaa deemti, feetu jilbarratti uffattee deemti. Manni kun mucayyoon tun hoggaa mana kanarraa gabbaatu akkuma dubartii kiristaanaatiin wal fakkaatteetuma deemti jechuudha. Dubartii kiristaanaatiin wal fakkaattee deemti. Uffannaan isiitii fi hojiin isiitii fi suluuka isiitii fi amalli isiillee jechuudha. Akhlaaqa isiin qabdulleen kana ta'ee deema. Maaliif mana gartee rabbiin isaaniif kanne kana keessatti asaasa kana keessatti diin irratti hin guddanne. Kanuma keessa jira warri tokko rabbi isaan jazaa kafaluu fi warra gartee xiqqeenya irraa ilmoo toohida irratti guddisu. Haraamii fi halaal irra guddisan. Mana isaanii keessa muuziqaan hin jiru. Mana warra kanaa kana keessatti ilmi isaanii khabaratu yoo ta'e mana xinaati yoo ta'e dubartichi fidee mana sanitti naxannaa'isu. Intalti isaanii dubartiin isaanii yoo mana irraa gabbaate eeysa akka dhayite hanqa hubatanii jala deemanii waan kana caljaaniin ciisan. Dhiiraas ta'e dubartiis ta'e oxaatti jala deemanii jala dalagan jechuudha. Warra kanaati jira. Manni mana ibaadaati. Hadiisaa quraanaa irraa deema. Jaalalaa jira mana kana keessatti. Gammachuu jira. Osraan tokkummaadhaa jira mana kana keessatti. Mucayyoon tuni diin irratti oomishamti. Diin irratti guddatti. Ilmi dhiiraatis diin irra guddata mana kana keessatti jechuudha. Warra kanaatu jira. Warri sun garuu harka dhibbarraa hanga xiqqaadha. Warri gartee dubartiis diin irratti guddisu. Dhiiraatis diin irra guddisu. Khawaan isaan dalagan mana kana keessatti warri maatiin ifumaafuu abbaan manaatiif haati manaatiis abbaan manaa azaanan masjiida deemu haati manaa azaanan kaatee salaatu ilmaan isiiti salaachisu hojiin isaanii kana ijoollee xiqqeenyaa wanni barsiisan. Mana isaanii musalsalli warra afaan wal luugu warri wal dhungatu warri kanaa kun hin jiru akshin maarreen hin jirtu. Mana kana keessa daansiin hin jirtu, shiishaan buqqeen faranjii hin jiru, siyyaaraan hin jirtu, wannummaan takka mana kana keessa hin jirtu. Manni kuni mana warra gartee dhugaan ni'imaa rabbii warra beekasanii warra kanaa kuni